sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Adoolessa 8 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamuun qophii sagalee qeerroo. Amma qophiin sagalee qeerroo eegaleeti jira. Tamsaasni sagalee qeerroo hordoffii shira mootummaa wayyaanirraan kan ka'e addaan cituurraan of kalchaa jechaa qophii keenya har'aa keessatti jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata. Akkasumas walleewwan warraaqsaa ittiin bohaartan isin affeerree jirra. Amma gara hangafoota oduutiin darba'an urjii sabaati. Poolisoonni federaalaa ilmaan Oromoo ta'an magaalaa Finfinnee keessaa isin miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhamuun hojiirraa hari'amaa jiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Haramaayyaa magaalaa Haramaayyaa keessatti jiraattonni ilmaan Oromoo gibira mootummaa wayyaanee dhokkachuun diddaa itti fufan. Hojjettoonni mootummaa dhimmi nageenyaa waraanni mootummaa wayyaanee fi kaabinoonni mootummaa dhimma caasaa qulqulleessuu jedhuun caffee Oromiyaatti walgahii muddaa irratti argamu. Godina Qellam Wallaggaa aanaa Ambilloo keessatti fincilli diddaa garbummaa itti fufu. Babal'ina oduuf Jaalgurmuu seenaa. Dhiibbaan mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru daran jabaachuun kan itti fufe mootummaa wayyaanee poolisoota federaalaa Finfinnee dhalootaan ilmaan Oromoo ta'an isin miseensota adda bilisummaa Oromooti jechuun mana hidhaatti ukkaamsaa jira. Poolisoonni dhalootaan Oromoo ta'an Alamaayyoo Gurmeessaa poolisii Finfinnee naannoo Gullallee kan hojjetu, Sintaayyoo Dalasaa naannoo Gullallee kan hojjetu, Daanyee Biqilaa ittisa biyyaa keessatti hojjetaa dhimma dinagdee keessatti argamu. Mootummaa wayyaanee dhiibbaa kamuu gaggeessus hanga dhumaa bilisummaa Oromoof qabsaa'uuf kutannoo qabanis ibsanii jiran. Diddaan mootummaa wayyaanee irratti jabaachuudhaan kan itti fufe godina Harargee Bahaa aanaa Haramaayyaa keessatti ilmaan Oromoo gibira wayyaanee dhorkachuu irratti argamu. Godina kana keessatti diddaan qabeenyaan falmachuu hojiitti hiikamuun ilmaan Oromoo diinarraa bituu fi gurguruu akkasumas bu'aalee diinaa kanneen ta'an cufuudhaan gamtaan fincila diddaa gabrummaa deemsisuu irratti argamu. Ilmaan Oromoo bakka maraas qabeenya keenya diinaa dhorkachuun dinagdeedhaan diina akka laamshessinu jechuun dhaamsa dabarsanii jiran. Mootummaan wayyaanee hojjettoota mootummaa dhimma nageenyaa fi qaama mootummaa garaagaraa dhimma caasaa qulqulleessuu walgahii muddaatti jirti. Walgahii kanarratti mormiiwwan wayyaanee kan mudatan yommuu ta'u isaan keessaa ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa osoo gaafatanii rasaasaan rukutamanii ajjeefamaniif itti gaafataman eenyu? Mootummaan yeroo hundaa abaa'uun nu keessa jira kan kaasuuf abaa'uun shoror keessaa godhu maaliif hin dhaabu? Oromiyaan qabeenya isheerraa fayyadamtee jirti kan jennu qabatamaan kami? Kanneen jedhanii fi kanneen biroon wayyaaneen muddama keessa seensisanii jiran. Mootummaa wayyaanes deebii kana dhabuudhaan namoota gaaffii kana gaafatan qoratamtu isin adda bilisummaa Oromooti isin erge jechuun doorsiisuu irratti argamti. Dhiibbaa mootummaa wayyaanee jabaachaa dhuferraa kan ka'e godina Qellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti dargaggoonni fi uummanni gamtaadhaan falmatti seenee jira. Falma mirgaa gaggeeffamaa jiru keessatti dhaadannoowwan garaagaraa maxxanfamanii jiran. Dhaadannoowwan kanneen keessaa Oromiyaan yoomuu keenya qeerroo waliin wareega kaffalla, gibira hin kaffallu, kanneen hidhaman haa hiikaman jedhaniif kanneen biroon bal'inaan barreeffamuun bittinnaa'anii jiran. Mootummaa wayyaanes yeroo ammaa kana kan qabee gadhiisu dhabee olii gadi fiigaa jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun kanumaan xumurama. Wallee warraaqsaa ittaanu sinaffeerra.
irraan bitin ittiin gurgurini irraan nyaatini irraan dhugini yaa Oromoo diina keerra irraan bitin irraan dhugini irraan nyaatini irraan dhugini yaa Oromoo diina keerra. Cantina soda nege rompasa, usona dagana waturasa. Cantina soda nege rompasa, usona dagana waturasa. Cantina soda nege rompasa, usona dagana waturasa. Cantina soda nege rompasa, ke rompasa. Umati ke marti, ke rompasa. Tejina dapate, ke rompasa. Bilisumma duga, ke rompasa. Sikofa gaplate, ke rompasa. Sagale nukasa, ke rompasa. Inari fasise, ke rompasa. Dasan kapanau, ke rompasa. Ke rutu kapsise, lengor mare. Baradu federbu, lengor mare. Maroro hibatu, lengor mare. Gatela karara, lengor mare. Afu fadimatu, lengor mare. Baradu federbu, lengor mare. Maroro hibatu, lengor mare. Gamana gamasi, lengor mare. Afu fadimatu, lengor mare. Cantina soda nege rompasa, usona dagana waturasa. Cantina soda nege rompasa, usona dagana waturasa. Cantina soda nege rompasa, usona dagana waturasa. Cantina soda nege rompasa, ke rompasa. Tasuma hinnamu, ke rompasa. Ujeti kapsiste, ke rompasa. Jabadu ya gero, ke rompasa. Kamige bosite, ke rompasa. Oromia marti, ke rompasa. Bilisa fonate, ke rompasa. Keronu fajira, ke rompasa. Ajisa kabate, lengor mare. Baradu federbu, lengor mare. Maroro hibatu, lengor mare. Gatela karara, lengor mare. Afu fadimatu, lengor mare. Baradu federbu, lengor mare. Maroro hibatu, lengor mare. Gamana gamasi, lengor mare. Afu fadimatu, lengor mare. Lengor mare. Lengor mare. Lengor mare. Baradu federbu, lengor mare. Maroro hibatu, lengor mare. Gatela karara. Dhaggeeffattoota keenya wallee warraaqsaa kanarraa hubannaa akka argattan abdii qabna. Qophiin keenyarraas kanumaan raawwata. Kun sagalee qeerrooti. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.